Mootummaan Itoophiyaa erga hayyoonni Oromoo fi paartileen Oromoo tokko ta'uudhaan qaama wal arganii mari'atanii murtiiwwan garaagaraa dabarsanii booda walgahii ariifachiisaa jechuudhaan kaabinoota isaa waliin qabuun ni yaadatama. Walgahii isaa irratti qabxiilee 6 irratti akka mari'ataa jiran dhagahamee jira. Qabxiileen kunniin qabxiilee akkamiitii maal irratti kan hundaa'edha kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Bidiruun Jibuutii dhagaatee godaantota 150 feetee gara Yemen imalaa turte dhidhimuudhaan namoonni 60 ol du'uun dhagahame. Godaantota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Itoophiyaanota jedhamee jira. Kanas guutuu isaa badhina odeeffannoo keenya irratti isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarteen jedhuun lafaa dhufaa Oromoo rashanuun itti fufee jira. Gaafa guyyaa 28 ji'a 7ffaa bara 2025 dargaggoo tokko waraana bilisummaa Oromoo deeggarte jechuudhaan ajjeesan. Ajjeesanii hin dhiisne dargaggoon sun haga guyyaa har'aatti akka reeffi isaa hin awwaalamne dhorkamee jira. Odeeffannoo kanas qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yooyyaa harka fuunni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskaabiin godheen sabskaayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya badhinaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Bidiruun Jibuutii irraa kaatee godaantota 150 feetee gara Yemen imalaa turte garagaluun namoonni 60 ol du'uun dhagahamee jira. Godaantota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Itoophiyaanota ta'utu kan dubbatame. Badhina odeeffannoo kanaa akka taanutti isiniif qindeessee jira. Handaara galaana Yemenitti bidiruun godaantota dhidhimuun lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoonni 65 ol dhuman dilbata kaleessaa ture. Bidiruun godaantota lammiilee Itoophiyaa 154 ittiin imalaa turan galoo galaana Yemen irratti dhidhimte. Balaa kanaan lammiilee Itoophiyaa 68 ol du'an 74 kan ta'an ammoo achi buuteen isaanii wallaalamu dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii IOM himee jira. Dhaabbanni godaantota IOM godaantonni bishaan irratti bidiruun isaanii dhidhime kun hedduun lammiilee Itoophiyaa akka ta'an ibsee jira. Reeffi namoota galaana irratti du'anii handaara galaana kibba Yemen kutaa bulchiinsa Abiniyaatti argamu ibsee jira. Duulli reeffa godaantota hin argamne barbaaduu itti fufa jedhe ibsa isaa irratti. Abdul Sattar Asiyoof hoogganaan dhaabbata godaantota IOM kan damee Yemen godaantota bidiruun ittiin dhidhe 154 ta'an keessaa 12 lubbuun hafu dhaabbata oduu Associated Pressitti himee jira. Mootummaan Itoophiyaa erga hayyoonni Oromoo fi paartileen Oromoo tokko ta'uudhaan qaamaan wal arganii mari'atanii murtiiwwan garaagaraa dabarsanii as walgahii ariifachiisaa jechuudhaan kaabinoota isaa waliin qabuun ni yaadatama. Walgahii isaa keessatti qabxiilee 6 baasuudhaan akka irratti mari'ataa jiran dhagahamee jira. Walgahii isaanii irratti xiinxalaa siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad dubbii tokko dubbatee jira. Qabxiilee isaan irratti mari'ataa jiranii fi akkasuma dubbii jajjabduu xiinxalaa siyaasaa fi hayyuun Oromoo dubbate akka taanutti isiniif qindeessee jira. Oftee harriin kana abbatti fiddaa jechuudhaan kan jalqabe xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad biltsiginnaan koree giddu galeessaa walgahii muddamaatiif yaamte jedhan gaagama siyaasaa fi diinagdee guyyuu hammaataa jiruun dabalatee kasaaraa dippiloomaasii dhiheenya kana mudate dhugummaa kana kan hedduu muddeedha. Torbaan dura adoolessa 22 ministeerri haajaa alaa Ameerikaa bilbilaan dubbii waraanaa ho'isuu jirtu kana dhaabii waan akkasii Ameerikaan cimsitee balaaleffatti jedheen waraana eegalan atis biyyis raahin haftan jechuudhaan dabalee akeekkachiisa. Abiyyis muufatee marima taayisan kanahu miidiyaa biyyatti akka hin gabaafne uggure. Itti aansee adoolessa 29 warri Awurooppaa ministeeritti muummee Xaaliyaanii erguun dhaamsa Ameerikaa sana gadi jabeessan. Ministeerittiin olola waraanaa dhiisi. Komii fi shakkii Isaayyaas waliin qabdu jaarsummaan furuu barbaade jetteen Abiy ni dide. Isheenis dubbicha gabaafte. Guyyaa itti aanu adoolessa 30 pirezidaantiin Ameerikaa Isaayyaasitti xalayaa erguun hariiroo diinummaa waggaa 18 ol Ameerikaa fi Eertiraa jidduu ture firummaa fi tumsa haaraatti jijjiiruu akka fedhu ibsee fi Jawaar xumura yaada isaa irratti akkas jedhee goolabe. Abiy siyaasa shiraa fi abshaalummaa ittiin dhaadataa ture osoo oofuu humnoota siyaasaa biyyoota ollaa dura diina waliif turan walitti araarsee akka isa ittisuuf waliin tumsan haala mijeesse.
amma immoo biyyoota addunyaa bahaa fi dhihaa michuu Itoophiyaa turan abdii kutachiisee ofitti garagalche. Haala kanaan hadha biyyoonni humna gurguddoo addunyaa sadeenuu Raashiyaa, Chaayinaa, Ameerikaa walfaana Eertiraa firoomfatanii jiru. Abiyyi amma pirezidaantii Beelarus kan ofiifuu Awurooppaa keessatti jibbamaa fi moggaafamaa ta'e firoomfachuuf tattaafataa jira. Gaafa namooti isa waliin turan dhimma biyyaa irratti marii gaafatan Abiyyi siyaasa shiraan malee mariin hin taatu jedhee dide. Hadha erga waa hunduu harkaa jijjigee booda muddamanii kaadhiree waltajjii muddamaa yaaman. Erga waraabessi darbee sareen dutti jechuudhaan yaada isaa goolabe xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad. Kun osoo kanaan jiru yeroo amma aanolee hedduu keessatti qabxilee kufaatii bilisignaa ibsu irratti marii akka gaggeeffamaa jiru ifoomee jira. Qabxileen kunniinis keessoo keenyatti mootummaa badhaadhinaa kana fudhannee jira. Uummanni kun badhaadhina kana ofitti fudhatee jira. Hoggansi keenya maaliif imala badhaadhina milkeessuu dadhabe? Maaliif soba dhiisuu dadhabne? Mootummaadhaaf sobna moo uummataaf sobna? Nageenya waaraa fiduuf hojii siyaasaa nuti hojjetaa jiru maaliif galma gahuu dide? Qabsoon maaliif rakkoo keenya hiikkachiisuu dadhabne? Qabxilee kanneen irratti bilisignaa irratti mari'achaa jiraachuutu dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun lafaa dhufaa Oromoo rashanuun itti fufee jira. Dargaggoo tokko gaafa guyyaa 28 bara 2025 waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan ajjeesuun dhagahame. Dargaggoon kun hanga guyyaa har'aatti akka hin awwaalamne kan dubbatamaa jiru. Hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Lugoo Bacceessaa ganda Laga Diimaa bakka jedhamutti nama maqaan isaa Obsaa Muummee Abdii jedhamu dargaggeessa umurii 25 erga fuudhee kan ji'a muraasa ta'e guyyaa 28 ji'a 7 bara 2025 sa'a 9 walakkaa irratti ajjeesanii awwaala dhoorganii hanga har'aatti dirree irra jiraachuu maddeen himanii jiru. Abbaan isaa Muummee Abdii jaarsa umurii 50 olii kan ta'e kasilaa kabajaan maluuf hidhanii ilma kee kan hafe fidi jedhanii reebicha hamaa akka irraan gahaa jiran maddeen keenya dubbatanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti ilmi isaa fidi jedhaniin akka biyya ormaa jiru dubbatanii jiru. Abbaa mucaa qofa osoo hin taane maatii isaa guutuu hidhanii akka dararaa jiran dubbatanii jiru. Reefi Obsaa erga hin awwaalinii guyyaa ja'affaa isaatii jedhu maddeen. Namoota yakka daldala seeraan alaa irratti hirmaatan jedhaman 5 irratti murtiin du'aa murtaa'uun dhagahame guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Namoota yakka daldala namaa keessatti hirmaatan 5 irratti adabbii du'aa akka murtaa'e ministeerri haqaa beeksise. Ministeerri daataa ministeera haqaa Beeliyaahuun Yirgaa yakka daldala namaa fi daangaa seeraa ala ceesisuu yakka yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufu lubbuu namoota hedduu galaafataa jiru ta'uu ibsanii jiru. Yakkamtoonni yakka kana keessatti hirmaatan akka labsii lakkoofsa 1178 adabbii hidhaa waggaa 25 hanga umrii guutuu dabarsee adabbii du'aatu itti murtaa'a jedhan. Bara baajata bara 2017 keessa yeroo jalqabaaf namoota 5 adeemsa kana keessatti hirmaatan irratti adabbii du'aa akka murtaa'e miidiyaa biyya keessaatiif himanii jiru. Gargaarsaa fi misooma mancaa fi tuulamaa murtii manni maree bakka bu'oota naannoo Somaalee murteessee balaaleffatee badhiinasaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waldaan gargaarsaa fi misooma mancaa fi tuulamaa murtii manni maree naannoo Somaalee balaaleffate. Waldaan wal gargaarsaa fi misooma mancaa fi tuulamaa ibsa baaseen murtoo manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walgahii isaa dhaabbata 9ffaa gaggeesse irratti aanota Oromiyaa 14 daangaa irra jiran seeraan ala bulchiinsa naannichaa jala galfachuuf murteesse birmadummaa daangaa Oromiyaa sarbuudha jedhe. Muyyalee qe'ee hangafa Oromoo Oromiyaa irraa kutuun kan isaa taasifachuuf murtoo manni marichaa dabarse akka birmadummaa Oromiyaa sarbuutti fudhanna jedhe. Murtoo saamicha lafa Oromiyaa magaalaa Muyyalee dabalatee kana cimsee akka balaaleffatu himee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhe hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.